Godina Shawaa Lixaa Abuuna Gindibaraatti dhalate. Erga gara Dubaayii malee jecha kana malee jireenya isaa jijjiiruuf akka ta'e innis waanuma eegudha. Saamu'eel Baayisaa Tufaa. Kanaaf immoo kanarratti xiyyeeffatee hojjetaa ture hojii humnaati. Hojii ijaarsaa hojjetaa ture. Kubbaaniyaa Taayigar Kaampaanii jedhamu keessa guyyaa tokko qulqulleessummaa, guyyaa kaan hojii ijaarsaa deeggaruun, guyyaa tokko ammoo simmintoo fa'aa dhiyeessuudhaan hojjeta. Guyyaa tokko Saamu'eel hojiidhaa ba'ee osoo mana galuuf gara sarvisii dhaabbatichaatti deemaa jiru taatee jireenya isaa jijjiiree arguu eegale. Konkolaataan Laamborgiinii akkaan bareedu tokko saffisaan fiigaa dhufee dhaabbate. Xiyyeeffannaa guddaadhaan konkolaataa kana ilaale. Konkolaachisaan ammoo ana ilaala jedhe. Saamu'eel qaamaa qalbiinsaa bareedinaa fi suuraa konkolaataa kanaan liqimfamee jiruu biyya lafaa tokko badhaastee kaan gadadoon simtuu waan xiinxalu fakkaata. Malee karaa kanaan waan fooyya'aatti darbe jedhee sadarkaa yaadurra hin geenye ture. Gidduudhuma kanaan konkolaachisaan maal akkanatti ilaaltanaan jedha. Innis wayita konkolaataa kana arguun miira keessatti uumamerraa kan ka'e rifatee hin callisne. Waa'ee konkolaataa kanaa waan itti dhaga'ame ofitti amanamummaan dubbate. Konkolaataan kun akka biyya keenyaatti hin jiru baay'ee qaaliidha. Ammoo baay'ee miidhaga kanaaf natti tolee tallaala jedheen. Yoona kana konkolaachisichi asiiqi jedheen ofitti butuu qofa osoo hin taane meeshaan miiraan liqimfamee ilaalu kana keessa seenee akka argu akka ittiin imalee qananii kanadhaan nama eeyyameef. An uffannaan kiyya awwaara kopheen kiyyas akkasuma kanaan hin seenu jennaan lakkiin. Nama konkolaataatu jaalanaan jedha Saamu'eel. Kanaafuu konkolaataa seentee hin beekne kana suura waliin ka'uu miti ittiin bashannantanaan jedha. Akka Saamu'eel jedhutti konkolaachisaan kun akka Dubaayitti abbaa qabeenyaati. Konkolaataa gosa oofu kanaa gurguras. Abbaan qabeenyaa akka carraa dargaggeessa Oromoo kana waliin turtii yeroo gabaabaa taasise kun waan ture hunda waraabee fuula Instaagiraamii isaa irratti maxxanse. Saamu'eel garuu waraabamuu isaa quban qabu ture. Akkasitti na waraabee na gadhiisa jedhee yaanne. Viidiyoon kun guyyaa tokko booda gadhiifame. Guyyaa afuriin booda naannoo miliyoona 1.2 ilaalame jedhama. Beekamtiin Saamu'eel kun garuu moodelii lammii Kaameruun Eriik jedhamutti isa geessuuf gahaa ture. Namni kun Dubaay kanatti moodela beekamaadha. Professional moodeliidha. Akka Dubaayitti barjaalee beeksisootaa hedduu irratti akkaan beekamaadha jedha Saamu'eel. Saamu'eel seenaa moodela kanaa Eriik qoratee wayita hubatu waggaa 8 dura hojii qulqulleessummaa akka hojjetaa ture bare. Tattaaffii cimaa taasiseen hojii moodelummaatti guddachaa dhufe. Amma abbaa qabeenyaa ta'e jedha. Namni kun wayita seenaa isaa argu abbaa viidiyoo kana maxxanseen nama kana qunnamsiisi deeggaruun barbaada akka jedhe dubbata Saamu'eel. Isa argachuun yeroof rakkisaa ta'us boodarra garuu namichi jalqaba isa waraabe kallattii inni jiraatu barbaade argachuun moodela kanaan akka wal qunnamsiise dubbata. Namni kun durumaanuu anaan nama akkasaa deeggaruuf waan kutatee ka'e fakkaata. Viidiyoon kiyya erga maxxanfamee guyyaa 2 booda iddoo hojii koyyaafatee dhufe. Sa'aatii 2 oliif erga na barbaadee booda waaxan hojiidhaa gadi ba'u na argate. Dhaabbataan keessa hojjetu dhufee ijoollee wajjin hojjennu gaafate. Isaanis akka na beekan itti himan. Erga gara kubbaaniyaa kanaa dhufee turtii sa'aatii 2 booda na argate. Ani nama kana argee hin beeku. Wayita na argu fiigaa dhufee natti marame baay'ee gammade. Saamu'eel moodela akka Dubaayitti beekamaa ta'e. Sooressa konkolaataa gatii qaalii oofu dhiisii hiriyaa waliin hojjetan iyyuu nama tokko qofa qaba. Ani biyya kanaaf firan qabu, hiriyaallee hin qabu. Namni sadarkaa isaa eeggatee ana nama hojii ijaarsaa hojjetutti dhufee wayita natti maramu miira guddaatu natti dhaga'ame jedha. Yeroo moodeliin kun isa argetti sarvisiin Saamu'eel fa'aa ba'uuf daqiiqaa muraasatu hafa. Kanaafuu bal'inaan waliin dubbachuu hin dandeenye. Gatii taaksii jedhee maallaqa kiisa keessa kaa'e. Na deeggaruu akka barbaadus natti hime. Sin barbaada jedhee bilbila kiyya qabatee gargar baane. Saamu'eel ammallee namallee. Moodeliin kun garuu yeroo jalqabaaf jimaata sargee dilbata bilbilee irra deebiin ammas argate. Konkolaataa isaatiin dhufee iddoo hojii kootti na fudhate. Inni guyyaa sana beeksisa hojjetu qaba. Anaanis beeksisa tokko akka waliin hojjennu natti hime jedhe. Saamu'eel qophii akka hin qabnee fi
har'uma dhufee beeksisa hojjechuu akka hin dandeenyetti himus moodeelichi garuu ni dide. Viidiyoon guyyaa sana hojjenne baay'ee ilaalame. Abbaan beeksisa hojjechiifates baay'ee jaalate. Namoonni akka isaa moodeela ta'anis suura kiyya arganii baay'ee dinqisiifatan jedha Saamu'eel. Battaluma tokkotti hojii ijaarsaa irraa gara moodeela ta'utti ce'uu fi kanaanis gammachuu guddaa akka qabu hime. Saamu'eel moodeelan ta'a jedhee yaadeen beeku jedha. Garuu beeksisi gaafa jedhamu moodeela Ameerikaa fakkaata baay'ee bareedanaan jedhan jedha. Ergasii miidiyaan biyyattii waa'ee isaa ajandaa ijoo godhachuun gabaasuu eegalan. Moodeelonni hiriyoonni Eriik ta'anis wal harkaa fuudhanii bal'inaan qoodan. Dhimma kiyya miidiyaa guddicha Dubaay kan suuraa fi viidiyoo namoota calalee moodeelummaaf kaadhimu bira gaafa ga'u anas toora kana keessa na galchan jedha. Saamu'eel akka jedhutti waggoota 10 oliif Dubaay keessatti haala kanaan moodeelota waliin beeksisa hojjetanii maqaan isaanii calallii kana keessa kan galan hin jiran jedha. Inni garuu osoo waggaa hin guutiin carraa kan argateera. Akkaataa itti fudhatama argataa jiru irraa ka'uun yeroo gabaabaa keessatti hojii moodeelummaa akka eegaluu danda'e dubbata. Moodeelli beeksisa hojjechiise kunis addis kanaan booda guddinni kee hojii ijaarsaan osoo hin taane moodeelummaadha. Ani immoo waan hundaan sin gargaara naan jedha. Moodeelummaan hojii mataa isaa danda'edha. Moodeela ta'uuf leenjii fi muuxannoo keessa darbamutu jira. Saamu'eel garuu amma moodeela biyya ta'urra darbee kan sadarkaa addunyaatti beekamaa ta'uuf carraa bal'aa qaba. Ani muuxannoo hin qabu. Namichi leenjii muraasa naaf kenna. Waaqi gaafa nama gargaaru sekondii tokkotti iyyuu addunyaa irratti ni beekamu jechuun carraa kanatti gammadu ibsa. Saamu'eel ergasii carraa beeksisa hojjechuu hedduu argateera. Akka Dubaayitti dhaabbileen riil isteetii hedduun naaf bilbilaa jiru. Guyyaatti ergaawwan 1000 oltu naaf galaa jiru. Yeroo gabaabaa keessatti akkas gaafa ta'u bitas namatti gala jechuun tasgabbaa'ee karoora baafachuu akka qabu dubbata. Akkaataa Saamu'eel ittiin gara Dubaay deeme yoo ilaallu lammiileen Itoophiyaa 100,000 lakkaa'aman gara Dubaay deemuun hojii garaagaraa hojjechuun of jiraachisu. Karaa seera qabeessaan deemuun kanneen milkaa'an akkuma jiran kanneen waraqaa seera qabeessa malee deemuun rakkoo keessa seenanis jiru. Saamu'eel barnoota isaa kutaa 12ffaa xumuruun yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa erga seenee booda waggaa arfaffaa semisteera 2ffaa jalqabee dhiisee gara Dubaay male. Dargaggeessi kun hojii aartii keessa ture jechuun hojii koomeedii hojjechaa akka ture dubbata. Hiriyaan isaa dursee kan Dubaay deeme garas akka deemu haala mijeessuu hime. Hojiin koomeediis naan milkaa'uu dide. Yoon baradhee xumures silaa hojiin argadhu jedheen gara Dubaay imaluudhaan murteesse jedha. Baratee sadarkaa kana ga'uufis sadarkaa gadi irraa kaasee hojjetee of gargaaraa akka ture hima Saamu'eel. Kophee qulqulleesseera, gargaaraa konkolaachisaa ta'e hojjedheera, ba'aa baadheera, waan baay'ee dabarseera jedha. Gara Dubaay kan deeme maallaqa liqeeffateeti. Dallaalaati kanan deeme maallaqa muraasa nan qaban ture garuu hanga birrii 100,000 namarraa liqeeffadheen deeme jedha. Maatiinis deeggarsa barbaadu kan jedhu Saamu'eel mana barumsaatii baattee hirkattuu ta'urra Dubaay deemee hojii ijaarsaa hojjechuuf murteesse. Kana gidduutti carraan kun na mudate jedha. Saamu'eel erga gara Dubaay deemee hojii eegalee liqiirra jiru deebisee ture. Garuu maallaqi biyyatti dubbatamuu fi kan erga gara Dubaay deemee argataa jiru akka wal hin simneeme. Kan asitti argamu kan biyyatti haasa'amu walakkaa oliyyuu hin ta'u. Dadhabbii qaba gatii nama kaffalchiisa jedha. Waan jaalattanii hordoftaniif galatoomaa. Giddoo Baayogiraafiidha.